ولا قرأت نوارس نجايف ما دون رأي حاجة تافو قدوم فتني قالتن فتني إيدين هو يا موسو كيف دوان تان فتني أول نزنا موك زوايا سياسة سبيكم عندك يا جلت سنو مسيرة arkiteemi shaanuu bargise meeqan itti hime koomanti jalleete hin barreessin jee mana dhaqeete mana dirasii dhaqeetan itti hime anta maal ta'eeti garuu inni من لكن وان قبران تعرف أنت أديتي إيه ها وانا برام هاي يصير إيه أبشر واني كان جات ما جرى من إنه دليفزي ما قبيت بدي بزي أفور أفران كان كلام نتوقف نبوس يا جسيم أوضاع ما باكي ناس سمعنا مرة قلت إيه ويا قصك وما مرة قلت أنا وشو قصك تاي تام وشو كذي أروسا قصك تو بمال هاي ما نوشو نقصك دليفزي نوفيس أجراني ماركونا دين بتريسي ده بيتها صدق تكو مرة فا أفوريو في دني جت صدق لما نفس أفرا ولتن جت بتريسي دي ده بيشاني في الدني ريف بتاني في الدني وفكرني أفرنا جرى جنان هارو فتوى دنا فكاتي isimoonni best of 3 تطلعوا hannu laazii qabna okay ورا جرى تاني فري فيديو جتن تاب قرا مويني ألباب نادمنه أنا رفو فدا يلا ده متى نابت رفو فدا يلا أنتورا بكاشة وبابي Soda Rabbi Fayyas yaa kennu guyyaa geemii kennaa maal qabattee akka dhuftu sibiin laalla. Silaa soddaa waan irraa eegan akkuma soddatti irraa eeganii. Akka abbaa ilmaattis irraa eeganii waa hedduu irraa eeganii. Rabbi sinaa baasu kaamee akkuma komantii jalatti waa jettan sanitti akkasumatti isin eeyna. Moraalima sanii. يا برضو صدقت جبرا أما باين ثلاث جبرا فالله ذاتي قتي زباني فالله تيبا baasira amist Engidu zamanu zaman akhirno. Atiwan wangu ya gedi guyya maketi wangu gafendala gurgu tu gafatani beta. Ngomong sebenarnya kalau menaga facada kena kami tak kerus tadi sini gaya tarik. ما كمان جتات maal jettati Anu banjir aja. yaa waanum inni jeenjaan أنا من جنجا hayyaa asliitii maal akka hin jiru barbaadde guddiidha bar nama lama baabii booni miidhamnu anumatu kanatti illee gurguratu taatu dhaqqa isin jala miidhaminaan jettu afaan si qaban ibsishaan akkan kalee kiyya gurguruun barbaadu kwa hin aare akkamitti kalee gurguru si jaaji Abbaan jiru akan bakka isaan hin geenye osoo ati jirtu. Maal ilmati yaannu si kalee tante gurgurii osoo jirtu. Maal gochuu achi gaafa kudha shaniiti Ayyee gaafa kudha shaniiti na fakkaata yaa 15tti. maal yaadde duuba doktara gaa seenaan illee nama 40 qabattee mo'amteeti sunis akka nuti hin deebineef dhaabbachuu qabna beete soddaan immoo ammoo inshaallah soddaan immoo ammoo osoo doktor abiy irrallee wannoo fuune maal jedhaniin ka biyya faranjisi kireeditimo esti osoo doktor abiy irrallee esti fuune soddaan immoo ammoo
ilaalame. لا لا كاسد غربتي ما يولفات كقلت كنامتي رجع giftara gurgurbattiin innuu giftara maqaan isaa warra afurtamii Takkaatu nagarre nama waa lamni geemara mana isaa jala giftara afurtama liibila afurtama hin qabne tokko jala hin jiru. ay kennalee ka oromoo namni afurtama qabu afur moshanga irakom qabu join goni afararaan dafii takka marqoos lama logistics sadihi eenyuun kabira Ghost. gosti afuri araseen abuna fidime maal kajeela tolbarate hirtubuna afuri arfan kun dhaqanii bakka tokko ol bira jooni Atilleen afurtama seentaree guyyaa san. Abdii qaba. yoo danda'a afurtama sirrii barbaada guyyaa soddaati iska amsaa level no migafa izaan qareen Kana isin irraa bareeda sodda. Ani garuu silkii teessanii qabeetiin isin bira taagaa. Isin harkaan tuttanii ani silkii teessanii qaba harkaan. anufumaa jalatti qabee taq godha Ay, doktor isin bira akka taa'e. ambasaa akka kitaabtaa godha gizee miskiinan keessa warri biraa biroo profaayilii kaate kun silkii qaxaqqatu ani ambasaa taq godha iska amsaa level hedaanno inshallah Doktor, faamilii fiyyate biraa biroo sana hin tuqimne isini maal si godhan? amma waa'ee keessan dubbataa jira waa'ee guyyaa keessanii waa'ee guyyaa soddaa Naaya, akkamitti beeksishaattu qophooyteeti? biyya teettee taphachuu heddaan ishaa Bongala. gaati kaabanaas neetworkiilleen biyya keessa hin jiru mucattilleen gidee si yaaddet si argataa hin jirtu hururte yaadan huqqattee nyaata dhugiin dide Waa nyaataa jirtu zammoona. Ara doktor dhiisi rabbii sodaadhuti maa? maanaa jiru baqqattee kunoo akkas seenaan waltuman jireenyi gaazgaaziitti jedheera akka waan mana isiitti deemtee biraa galteetti yaaddaa arti dhuga dubbachuu Ima sossobe kaa gasan. Ima sossobe kaa gasani biyaansi seenaallee taatu jala. seenaa buna hin fiddamoo fi amma isiin karaa qabataa jirti maal goda seenaa taganaa na bira turtutu mare makima jalatti lolaan Anka bakka abdee geessu qabdaa miree tumamteetuma geessamu. Gaafadhu. fuula itti guura abbaan bira hin jiruumi Abbaan bira hin jiru fuulatti guuraa. ee jechuun abbaan qabeenya bira hin jiru kan bira harkaa qabu Ati dilibsi waa gaafatte. baalaan bira agarbee jira gabbaa shigiree lama Wikkilinnaa si kennee nagaa. Ayo gak wallahi dokter. Itoophiyaan das nama jetti Bareeddu wallaahi maashaallah itti nafni. Ega bereda dokter beredu takka jo barbaadimo. bakki galluu kaane nama sadii taane afur taane tirin bakka tokkotti isa biyya dhaqqabnu ana si yaadha seenaa galluu Gala haala gootan biyya ormaati. Ya hingalla kamitti dokter. osoo inni biyyaan galle yoo achi dhaqqabatte maal jetta Cidda qabatte. Dokter gummaa jaa wallahi. Maal jechuudha? bilisummaa hamiitti jalqa Maal jechuudha kan jechuun immoo? jechuun ati amma ibsaa iyyaan arguuf hin jarjarre Ay jilas maal hin jarjarre. ati seenaa bargillee ala buddeena bituu gabbaa ol deebiteen argitu hin jarjarti yoona sobdelleen beeku akkas jedhe gizee gabbaa'eetiin agumoonatti ol deebi'ee sagalee
تلاقوا جرجرة من نانجت يوصف دمبي يا توكو ما مرة فكرة عندنا ناتنا إنها تيجي بيجي لي ساجر أرجع جرجر هيره هيدون جرجري دكتور قالوا له أي توبيا تنقلوا ليسي إيفت أرجو في ذات دكتور ناديس ريمان انترفينا كان عجيبة قبل والله دكتور ناديس بليز نو كوني قا في hordoftoonni keetiif ka ibsaa dhagayuu fedhu bara gurra gidee hunda gaafa ijoolleen ta'e maal yaaddiinaan jedhani illee aggaaxamee wal biratti isin argadhe waan ta'e. Bakka bikku nu arkitan wal biratti arkuun keessanii nafuu nu arkitanii gaafa nu arkitan bikka garuu himuu hin qabnu. Isaan wal arguu fi. Dooktar maa cinqamte qoy ati akkatti ati faa wallaahi cinqamtee jirta maali qoy ansi hiraarsee hin jira dilana. Ofirraa si baasuuf. Maa akka cinqama qo wallaahi giseen arku gisee dhibba takka gurbaayinaa fi immoo hin dhufa qoy maa hin deemne kaatee naan jaa gisee dhibba takka. Qoy. Ani akaakayyuu arguu jarjaree bara akkuma ta'e arguu jarjar. Guurnaw carraash. Guudi dabar. Amma immoo bikka akaakayyuu geesse. Akaakayyuu kiyya arguu jarjare. Ijoollee akaakanaan jettu arguu jarjaraa. Sooddaa maal jettan ariif hassaabnu haa? Mirta hasaab. Laa mirta hassaabnu. Kana kanan dhagahu eman. Haa? Kana kanan dhagahu. Yaada gaarii jetti ijoolleen ko'attee guutuu wallaahi dhati. Hawwiin kee bareeda yaa jiru. Amma ramadaana kana keessa galle jechuun yoo rabbi achiin nu ga'e ramadaana akka har'aa nama akka kana jedhu lafaa qabaa jechuudha. Kun alhamdulillah umrii sanatti. Ramadaan dhufa jechuudha. Osoo fiigee osoo onlaayinii kanarraa nama arrabsu gaafa umriin kiyya gara 60 ol ga'u akaakiyyee argaa jechuu yaa maasha Allah wallahi laalibe hisaabaan dhadhe ta'ar. Tokkummaa mangistii bilisummaa welcome. Akkamii hisaaba akka dhoyite garuu maashaallah nuti akkatti hin hisaabne bar. Isin hisaaba akkamii hisaabdan? Samiira Habibti welcome. Hisaabawwan mati hisaabde kana wanaas hin hisaabne nuti. Miti ibsishaa. Ajaa'ibatti silaala inni mukkuraa gara keessa tarisi. Namni argee waa barata jedhanii mirre. Atillee daddaftee namaa akaakayyuu goote qabda. Waan ati keessa dabartee dubbataa jirtaa isa jechuudha bar. Lawaan keessa taree gana itti seenaa jira malee. Turkiin haroo dhumaal akkamitti dalagee gara Finfinnee ol dhuftee soddaa? Naayin haroo jira abboonni Turkiin galchanii torbee kana seeraan dalagaa. Maashaallah. Maarree biyyi jijjiiramte? Biyya barni Turkii bakka mara sirreessanii jiranii amman dalagaa. Amma haroo dhumaa ta'e akkatti laabiin hojii naasaa jirta akka nama wuccaa gara jiruutti. Wallahi haroo jira. Faamilii bira haroo. Ati kan haroo neetworkiin keessa seeraan dalaguu kunoo asii mucattii qaadhimaa ta'e qabaara neetworkiin dabarse. Qayyarameera onni maaltiin jedhama. Zamaanuma sirreessan torbe mata akka dura bakka mara. Miliitte kaa. Turkino soddaa. Neetworkiin kun mucattii akkatti kun agarsiisa. Fikir ነው በቃ እውነተኛ ፍቅር ነው። ምን እንዳስነካ ከነንጃ
ወይ አልመጣ ወይ አልቀራ ልጄን ልቤን ወስደ ጠፋ። ነገረች እንደ ነገር ልጅ አይደል እንደዚህ አይቼ አባን እኮ ኢልሞ ኦፊ ጀኬ ሰላለትን ጅጅራ መጅሩ ራቤ ከባ በካና መጋይ ከነ ረበትን ሲያጋው ሶዳት ላይ እንጌት አሚን በጣም ታስባለህ ልጅ ደግሞ እንታ ዳካ ለልጄ ካኖርኩ ለማን ይኖር ኮሰኑ ሲንጀር ያንለ ማሻአላ ባይ አዳፍ ሲንጀር ማልጀ ሶዳ ማልጀ ከሰን ይዋን ያነፈኑ ያደ አባ ጌቲ ከነጋባችሁ ሲት ያው አይ ቲንክ በጣም ደስተኛ ነች። ጪታ ይርታፊ ወላሂ ቢላሂ ፋሚሊ ክሮ ፋዘሪ ይላል ብራዘር ይብረጅ ይሳራው በቃ ገም ለብይ ሞታ የተበዱካ ወሪያ ኢለቹ መለከ የዘፈገው ተሞት ወራይል ይችላልም ወለ ተራው ሰላም ነው ወይኔ ሌልጂ Obboleessa taraawwan deemtu jedhee faazariin dullaara sii kan dabaaseoo. Balchiri dhaabattee taa'u godhaa jettu. Lamaanuu obboleewwan ta'eeti. Tasilkii harkaa qabdu sun jaarsa qabdi. Rabbina dhiisi soddaa. Soddaa dabadhu taa'i soddaa ilma sirraa fuunaarraa adaba figgo itaa'i. Amma soddaa ta'uu bare malee ijoollee babbareeda qabdan. Wal jala tarree. Tasilkii harkaa qabdu san dooktori assalaamu alaikum siin jedhe jedhin calli. Obboleessa sheeka ijoolleen ta'een akka jirtu martisi silkiin qabdu. Silkii sunuu kaa namaa uffitee qabataati. Silkii lammaffaa muuziqaadhaaf mana dhorkaa qabdi silkiin qabattu ijoolleen ta'eenna. Silkii erguu fireen. Qabattu siin jedhe silkii hin feetu. Warratti ittiin dhiisne abbaan. Ususaa jirti itti kan sagalee wayii dhagaye. Ay kun biraazariidha. Akkamiin isiyo. Biraazar itti kan warri biyyaa qulqulluudha. Maqaan isaa inni itti kan silkii bira. Obboleessa sooshaal miidiyaa irra boona dhaabama. Sagaleen dubbadhu salaamu alaikum. Isaa miti biraazarooti jedhan agarreessi yoo ta'e fiduu haraama achi qabdu nyaan jetti yer. Namni soddaa bira jirtuun assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Nagaa. Alhamdulillah. Fayya. Eenyu siin jedhan? Ana Yaasiin naan jedhan. Yaasiin eenyu? Yaasiin Abdulqaadir. Obboleessa maashaallah. Fayyu maami? Alhamdulillah namni faaruu rabbii jabeessu maal ta'a jetteeti. Uummata akkaan ta'u wallahi. Mucaa kan nuun dhiiftanii ree yaadne hiriyyaa kenna biyya alaa kana wajjin turre. Mucaan amma aanan dhugaa jira asii achi yoo deebi'e isin aanan ittiin kennitani. Gadhiisaan jirtan jechuun. Xiqqoo bootaan qattee wayiitu jira. Tumaalessa meeqa itti qaltan? Intas mammanatti fakkaate. Ibsa garaagara nazariin guutuu sitti yaatee si mataa jirtii bira sitti qalaa jiranii quufte. Haga ammaa tumaalessa meeqa sitti qalan kassartite bar warra bannaat nuuroo waddade kana. Wallahi wanni qaba. Sarjiti alaalu. Saaraan itti haabuutu. Aadaadonni ta'e zumman ta'e tasitti qalin hin jirti. Hin jirtu.
maatu waan ofirratti eegaa jirtu jira. Tumaalessa qabatee dhufa marti isaatu. Eshi Kan qalameera kan qalamintu jira baay'inaan. taadaadaan takkaa yoo qalatte aga sanfittu taan guru dhayitiin kame obboleeso jireenya Itoophiyaa akkasi shawwadanii jala taranii siin galle mal yoo arabta soddaa keetii tokko maratiidha yoo obboleettiin faadarii keetii fiddee qabatan ta obboleettiin maadarii fiddu guru dhayi Akasa dia ijoollee horiilee mana hiiranii dhaabatan gabbaachaa gurgurtu. Re'eeta hidhanii mana jirtu sanniin ijoolleen gabbaastee gurgurtu akkas jedhee fara dhoyiteef. Eertuutatti obboleessa kee itti ergi gurra haadha jeedalli namni jiru naannoo keessan kawalota nyaatu tokko. Hin jiru katamaadha guyyi. Borin jira bor inshaallah. Jireelatti ta'uu beetumma. Warra akkasii shawwadanii bar. Isinii godhaa doktaru meettergi. Aboo biyyi bar Itoophiyaan Gurguratee jaatummaas ergu. Isinii nuu kadhatta yaanu gadi yaasee gurgurata. waa wuccaa garii galanii miti abibi namni finfinnee kanaayyuu gadi gale kiiloo qaba jette ijoolleen hamaa namni dubbatu hin jiru hin baddeettanii. Wallaahi kiiloo ajaa'ibaa namni ati wata biyya galtu waan duraan gootu faatu sinaaf faqaami waan gaddi guutee faa kararra teettee faa waan didhiqaa. Namni yoo bakka kan seera ibsaan asilleen dhufa asilleen taa'amaa siin jedha joomila. Kaza ergasii mee dinnicha fidaa biraan jedhan ibsaa ila dinnicha nyaataa maali jedhanii joomina dawwalanii na himan namatti walit dawwalanii. Wanni ijoollummaatti baratan waan nama naaf faqqoonsee bara namni. Uummanni akkas joomna waan duraan kun waan sinaaf hin se'u natti fakkaate. Rakko. Amma galuu deebi'u kaatee garuu. Inshaallah mee yeroo muraasa ta'e. Anus Guyyaa meeqa? Eessan na argite barabboo. Bajaajii keessatti si argee jira tokko. Astaghfirullah. Bajaajii bar namni asitti bajaajii qabu bar joomna hojii baay'ee irra jira. Bajaajii qabaannaan atabbaa qabeenyaati. Birrii meeqa galteema bajaajii? Kamisii feeti gisee mara. Bajaajii baay'inaan qamisii feeti meeqan bitamti? 400. 400 moo? laa ilaaha illa. Marra qimamii mana madaamuun bajaajii bituu hin dandeettu jechuu haala kanaan. Cirratti argee. 30 ture. Gaafan biyya jiru 30 bar. Wallahi gaafan jiru meeqasii 30 miti 70. Dabaratan. 30 ni motora. Amma 400.